tarii ishoo warroonni akkuma karoorsitanitti akkuma sunitti hojjechaa jirtan jiraachuu dandeessu isin akkasumatti itti fufaa warri karoorri isin jalaa babbadee'u mee dhaabbadhaaf laala akkamitti akka as geessan akkamitti akka dhuftan maal jettanii akka dhuftan maatii keessaniin ollaan maal akka isin irraa eegu hubadhaa kanaafiyyuu egaa karoorfattanii gaafa deemtan karoora keessan dura waan biraa gidduu gashitan taanaan karoora keessan hin milkaa'u jechaadha hubadhaa sirriitti hubadhaa kanaafiyyuu karoora isin karoorsitan sun keessattuu shamarran tokko maqaan ishii dhahamuu jalqabee taanaan baay'ee ulfaata dhugaan saniin jedha naannoo keessatti fakkeenyaaf isin sinii ta'uu didee biyya ormaa keessatti kushinaa namaa keessatti dhukkubsattanii dadhabdanii rakkattanii achitti qarshii keessan fixuu dandeessu rakkina hin taane keessa jiraachuu dandeessu mee intalli keessan suni homaanumayyuu isinii ergaan jirtudha ollaan immoo ollaan baay'ee rakkisaadha dhugaan saniin jedha hin beekna dhibeen keessan homaatti hin fakkaatu rakkinni keessan isin achi jirtan homaatti hin fakkaatu sababbii isaa isaanitti isin murtaa'u biyya alaa gaafa dhamu waan guddaa fakkaata akkasiin kushinaa namaatti rakkattan hin beekan biyya alaa gaafa dhamu waanuma birriin hammaaramu itti fakkaatuu danda'a hubadhaa kanaafiyyuu mee intalli keessan akkam taate bakka kunu intalli beeluu akkasitti kana bittee mana ijaartee kunu waan guguddaa kana gootee fi akkasumatti an keessan kunu maaluma taate hin heerumtee laata tokkotti heerumtee fakkaadhanii osoo hin beekin nama keessa odeessuu jalqabu laata yoo barbaadanoo dhiiruma wayitti guuraa artishiin qarshii jedhu waan barbaadan jechaa oolu jechaadha argitanii kanaan immoo maqaan shamarranii dhahame taanaan baay'ee ulfaataadha karoorri irraa badaa namni maallaan jedhaadha biyya jibbisiisa biyyatti hin galu jedhu sanbooda waan hin taane keessa karoora isaanii malee waan hin taane keessa of gashu egaan maatii Kiristoos yeroo darbis akkuma isinii beeksisee haaluma kanaanis gorsoota garaagaraa barnoota koorsii hafuuraa garaagaraa barachuu faarfannaa wantoota garaagaraa kadhannaan guyyaatti si'a 7 kan itti gaggeeffamu waldaa hafuuraa waldaa hojii eebbaa fi waldaa xoofoo qulqulleettii kakuu haraaraa kidaana miratii kan jedhamu karaa iimootiin jira jechaadha karaa iimootiin tajaajilaa jirra barnoota hin kennachiinis anumadha achi keessatti barnoota qofaaf jechaadha hubadhaa teenyee barannaa sagantaanii hirmaannaa warroonni jettan haal duree jiru hunda raawwadhaatii lakkoofsa bilbilaa kanaan na dubbisaa achitti dabalamaatii koottaa baradhaa isiniin jechuun barbaada sagalee waaqayyoo koorsiin amma dubbii fayyinaa kan jedhamu koorsiin kennamaa jira koorsii kanaan dura dubbii amantaa akkasumas icciitii baashanan dubbii maaramii barannee xumurreerra innis sagaleedhaan ni jira irra deebitanii barachuu dandeessu koottaatii baradhaa miseensa keenya taasisaniin jedha asumaanii jalqabu way barumsa keessatti ta'uu danda'a way immoo biyyuma keessatti hojjechaa jirtu ta'uu danda'a way bakkuma ta'etti waa'een biyya alaa kun isinitti dhufuu danda'a karoorri biyya alaa deemu biyya arabaa ta'uu danda'a awurooppaa iddoo garaagaraa ta'uu danda'a keessattuu immoo warroonni biyya arabaa artan obboloonni keenya gaafa karoorsitan haala kamiin karoorsitame hubadhaa eenyutu akka karoorsitan siin taasise akkamiin karoorsuu dandeessan sirriitti ilaala sirriitti hubadhaa kana tarii gaafa isin karoorsitanii intalli ollaa keessanii wayii deemuu dandeessi isheen gaafa qarshii ergitee buna irratti kunoo intalli koo nagaan achi geessi kunoo kana naa gootee kana naa bittee kana naa ergitee jechuu danda'a namni sun dhufee mana keessanitti anis akkuma ishii deemee warra kootii kana gochuun qabaa jettee deemuu dandeessa ati immoo laalogus karaa kanaanis kan karoorsu jira akkuma sila isiniin jedhe immoo maatii kootiif ani hangafa yooti hangafa taate maatii kootiif obbolaa koo na gargaaruu qaba barsiisuun qaba rakkina keessaa warra koo baasuun qaba bakka waan gargaraatu jira jechaadha hubadhaa kana malee immoo mana namaatti utuu teessanii mana warra keessanii dhiistanii manuma namaatti hojjettanii amma yoo bitti mana namaatti asii qarshiin taaniin hojjedha akkamitti rakkadha jettaniis rakkattanii biyyaa baatan jiraachuu dandeessu argitanii karoorsitanii. Kan ilma hafuura qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam
hundumti keessanuu kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kootii galannii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u lafa jirtanitti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butootaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u. Kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii sagantaalee garaagaraa qabatee kan isin biraan gahaa ture ammas jirudha. Egaa namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe gochuun akka miseensa keenya taatan akkasuma obboloonni keenya amantaa garaagaraa hordoftanii miidiyaa keenya daawwattanis baga nagaan dhuftan siniin jedheera. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Egaa akkuma waadaa isiniif gallee duraa duuba sagantaa qopheessinee akkuma kanaan dura egaa yeroo darbee isiniif beeksisee akkuma ture mata duree isaarraas ilaaltanii akkuma dhuftan keessattuu obboloota keenya egaa biyya alaa jirtaniif wantoota qabannee dhufneetu jira jechaadha. Egaa hundumti keessan hiriyoota keessaniif share gochuun akkuma isin barattan namoonni biraa akka baratan akka gootan isinin gaafadha. Egaa barnoonni kun sirriitti isin barbaachisaa leenjii guddaadha. Qarshiidhaan illee kan hin argamnedha dhugaan isinin jedha. Kanaafiyyuu sirriitti akka barattanii isinin jedha. Egaa ani wanta kana taasisuu kootii fi egaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sababni isaa wantoota ani hubadhe irraan kan ka'e wanta ani beeku. Kana malee immoo Waaqayyo karaa koo isinitti dubbataa waan jiruuf. Kana yoo isinin jedhu Waaqayyo egaa wantoota yoo nama gargaaruu barbaadees yoo namatti dubbachuu barbaadees karaa nama isaa barsiisataa. Amma wangeela barsiisu tokko isa miti barsiisu Waaqayyotu isarra bulee barsiisa waan ta'eef gorsi amma isinii darbu barnoonni amma isinii darbu kunis Waaqayyotu isin deeffataara Waaqayyotu isinitti himachaa jira waan ta'eef akkasitti akka qalbeeffattanii isiniin jedha. Egaa akkuma kanaan dura isiniif ibsee gosa lamatu jira. Leenjiin isiniif kennamu jechaadha. Tokkoffaa shamarran biyya alaatiif jedhee kan qophaa'e wantoota garaagaraatu jira jechaadha. Wantoota baay'eetu asirratti nan qopheessee jiru jechaadha. Akkuma isinii ibsee biyya alaa deemuuf maaliif karoorsitanii isa jedhu. Lammaffaa maaliif deemtanii an jedhu laala. Karoora qofayyuu erga karoorsitanii deemtu miti maaliif immoo akka deemtan. Biyya ormaatti maaltu isin mudataa rakkina dhiphina keessan akkamiin dabarsuu dandeessu. Tajaajila waldaa wajjin wal qabatee waldaa hafuura afaan. Kana malee immoo warroonni kan egaa akka amantaa keessaniitti tarii viidiyoo kana nama baay'ee ilaaluu danda'a. Obboloonni keenya pirootestaantii ilaaluu dandeessu. Waldaa karaa immoo waasappii telegiraamii haa ta'u waldaan egaa tajaajiltoota pirootestaantiitiin banamee isin keessatti hirmaattan maal akka fakkaatu kan ortodoksiis waldaalee garaagaraa keessatti akka maal akka fakkaatu hundumti keessaniyyuu jecha osoo hin deemiin waan taasisuu qabdan fa'aa warra jirtaniif jechaadha. Erga deemtanii galuuf yeroo qophooftan gaafa biyya geessan kana wal qabatee kan jirudha jechaadha. Booda immoo irra caala siireesii ta'an immoo sirriitti immoo irratti haasofnu rakkinoota shamarran Arabaa keessattuu biyya Arabaa jira. Warri kaan illee egaa ikoonomiinis akkasuma guddaa waan ta'eef bakka garaagaraatti ikoonomiin biyya Arabaas garuu guddaadha. Keessattuu immoo haala addaan ittiin bahu waan qabuu fi irratti fokus goonee kanaaf jechaadha sagantaan kun kan qindaa'e. Kanaaf har'a kan irraa nuti jalqabnu mata duree godhanneen jalqabnu tokkoffaa biyya alaa deemuuf maaliif karoorsitanii isa jedhu shamarran biyya Arabaa jiraniif gaa biyya Arabaa haa ta'u biyyuma garaagaraa kana deemuuf maaliif karoorsitanii isa jedhu egaa kun gaaffii hunda keessaniiti isarraatti fufne booda immoo kutaattaa nutti immoo maaliif akka deemtan immoo ilaalla jechaadha. Egaa karoora namni tokko gaa wantoota tokko karoorsu malee raawwatu osoon akkas godhee osoo kana naaf ta'ee osoon haala kanaan deeme jedhee karoora ni baafata jechaadha. Maaliif karoorsitan isa jennuun amma fakkeenyaaf barachaa jirtu haa jennu kutaa 10 12 digirii isaa ta'u akkas barumsa kana osuma barachaa jirtanii tarii waan tokko akka gochuu qabdan isinitti dhagahamuu danda'a. Fakkeenyaaf isinii gadi ijoolleen maatii keessanii hedduun jiraachuu danda'u. Wantoonni isin hojjettan maatii keessan hunda gahuu dhiisuu danda'a. Kana malee immoo harka maatii koo laalu qabeenyi maatii koo maamti anis hojjedhee qarshii fiduun qaba fidee of jijjiiruun qaba kan jedhus jira. Obbolaa koo nan barsiisaa ani hangafadha. Obboloota koo kana anatu barsiisaa
maatiin koo rakkachuun qabu jedhanii hin deemanis jiraachuu danda'u jechaadha karoora sanii. Kanaaf asirratti gaafuma karoorsitan isin biyya alaa kana deemuuf akka keessanitti jechaadha. Gaafuma mataa sammuu keessan keessa biyya alaa wanti jedhamtu kun gaafa dhufe mee haala kamiini? Hubadhaa laa. Jalqaba way barumsa keessatti ta'uu danda'a, way immoo biyyuma keessatti hojjechaa jirtu ta'uu danda'a, way bakkuma ta'etti waa'een biyya alaa kun isinitti dhufuu danda'a. Karoorri biyya alaa deemu biyya Arabaa ta'uu danda'a, Awurooppaa iddoo garaagaraa ta'uu danda'a. Keessattuu immoo warroonni biyya Arabaa artan obboloonni keenya. Gaafa karoorsitan haala kamiin karoorsitan? Hubadhaa eenyutu akka karoorsitan siin taasise? Akkamiin karoorsuu dandeessan? Sirriitti ilaala, sirriitti hubadhaa kana. Tarii gaafa isin karoorsitanii intalli ollaa keessanii wayii deemuu dandeessi. Isheen gaafa qarshii ergitee buna irratti kunoo intalli koo nagaan achi geessi kunoo kana naa gootee kana naa bittee kana naa ergitee jechuu danda'a. Namni sun dhufee mana keessanitti. Anis akkuma ishii deemee warra kootii kana gochuun qabaa jettee deemuu dandeessa. Ati immoo ilaala ogus. Karaa kanaanis kan karoorsu jira. Akkuma sila isiniin jedhe immoo maatii kootiif ani hangafa yooti hangafa taate maatii kootiif obbolaa koo na gargaaruu qaba, barsiisuun qaba, rakkina keessaa warra koo baasuun qaba. Bakka waan gargaraatu jira jechaadha. Hubadhaa. Kana malee immoo mana namaatti utuu teessanii mana warra keessanii dhiistanii manuma namaatti hojjettanii amma yoo bitti mana namaatti asii qarshiin taaniin hojjedha akkamitti rakkadha jettaniis rakkattanii biyyaa baatan jiraachuu dandeessu. Argitanii karoorsitanii jechaadha. Kanaafiyyuu amma inni guddaan nan sitti isiniin jechuu barbaadu karaa garaagaraa karoorsuu dandeessu. Hiriyaa keessanii mari'attanii, maatii keessanis mari'attanii, abbaan keessanis haati keessanis mee deemii mana nutti ijaarii jireenya keenya fooyyessi nu gargaari jechuus danda'u. Ofii keessa akkuma sila jedhe deemuu dandeessa. Karoorsitee jechaadha. Karoorsuu dandeessa deemuuf. Egaa amma kana nan isiniin jechuu barbaadu inni guddaan sirriitti na hubadhaa. Biyya alaa deemuuf maaliif karoorsitan akkamitti karoorsitan isan jedhe kana jalatti gaafa deemtan karoorsitan karoora tokko qabdu. Achi geessanii maatii keessan gargaaru, obbolaa keessan barsiisu, waan guddaa hojjechuu, qarshii seeraan kaawwattanii gaafa dhuftan biyyatti hojjechuu. Hubadhaa. Kana karoorfattanii jirtu. Gaafa asii deemtan akkasitti sirriitti dubbattanii ani akkasiin godha jettanii. Garuu achi geessanii karoorri isin karoorfattan kun isinii milkaa'eeraayi. Milkaa'inaan deemaa jirtu. Maatii keessan gargaaraa jirtu. Obboloota keessan barsiisaa jirtu. Hubadhaa. Wanta waadaa mataa keessaniif waadaa galtan, maatii keessaniif waadaa galtan sun taasisaa jirtu. Rakkinni isin mudate jira, qormaanni isinitti dhufe jira. Tarii ishoo warroonni akkuma karoorsitanitti akkuma sunitti hojjechaa jirtan jiraachuu dandeessu. Isin akkasumatti itti fufaa. Warri karoorri isin jalaa babbadee'u. Mee dhaabbadhaaf laala akkamitti akka as geessan, akkamitti akka dhuftan, maal jettanii akka dhuftan maatii keessaniin ollaan maal akka isinirraa eegu. Hubadhaa. Kanaafiyyuu egaa karoora karoorfattanii gaafa deemtan karoora keessan dura waan biraa gidduu gashitan taanan karoora keessan hin milkaa'u jechaadha. Hubadhaa. Sirriitti hubadhaa. Kanaafiyyuu karoora isin karoorsitan sun keessattuu shamarran tokko maqaan ishii dhahamuu jalqabee taanan baay'ee ulfaata. Dhugaan isiniin jedha. Naannoo keessatti. Fakkeenyaaf isin sinii ta'uu didee biyya ormaa keessatti kushinaa namaa keessatti dhukkubsattanii dadhabdanii rakkattanii achitti qarshii keessan fixuu dandeessu. Rakkinan taana keessa jiraachuu dandeessu. Mee intalli keessan suni homaan wayyuu isinii ergaan jirtudha. Ollaan immoo ollaan baay'ee rakkisaadha dhugaan isiniin jedha. Hin beekna. Dhibeen keessan homaatti hin fakkaatu. Rakkinni keessan isin achi jirtan homaatti hin fakkaatu. Sababbii isaa isaanitti isin murtaa'u. Biyya alaa gaafadhamu waan guddaa fakkaata. Akkasiin kushinaa namaatti rakkattan hin beekan. Biyya alaa gaafadhamu waanuma birriin hammaaramu itti fakkaatuu danda'a. Hubadhaa. Kanaafiyyuu mee intalli keessan akkam taate? Bakka kunuu intalli beeluu akkasitti kana bittee mana ijaartee kunuu waan guguddaa kana gootee fi akkasumatti an keessan kunuu maaluma taate hin heerumtee laata?
tokkotti heerumte fakkaadhanii osoo hin beekin nama keessa odeessuu jalqabu laala. Yoo barbaadanoo dhiiruma wayitti guuraa artishiin qarshii jedhu. Waan barbaadan jechaa oolu jechaadha argitanii. Kanaan immoo maqaan shamarranii dhahami taanaan baay'ee ulfaataadha. Karoorri irraa badaa namni maallaan jedhaadha biyya jibbisiisa biyyatti hin galu jedhu. Sanbooda waan hin taane keessa karoora isaanii malee waan hin taane keessa of gashuu yaalu jechuudha. Sanbooda waan hin taane keessa karoora isaanii malee waan hin taane keessa of gashuu yaalu jechaadha. Kanaafiyyuu obboloota koo ammas kanan siniin jedhu karooratti manaa baatan sun yaadadhaa. Maaliif karoorsitaniidha? Biyya alaa deemuuf maaliif karoorsitaniidha? Kaayyoon isaa miti mata dureen keenyarra. Biyya alaa deemuuf maaliif karoorsitanii? Isa jenne kanarratti karoora keessa akka yaaddattaniif anan sinii kaase. Gaafa deemtan idaani amma karoora keessa irraafachuu dandeessu. Idaa kanas karoorseera, kanas karoorseera jettanii karoora keessa suniin akka deemtan. Hubadhaa akka of bartan, akka dammaqxan, warri raftanii jirtan. Tokkoffaa obboloonni keenya shamarranii umuriin keessan dhaabbatee isiniin eegu. Wantoonni hunduu shamarraniif gabaabaadha jechaadha. Yeroon gaa'ilaas, yeroon wantoota itti waan gaarii dabarsitanis jechaadha. Hubadhaa. Kanaafiyyuu umurii qabdanitti fayyadama. Karoora keessanitti fayyadama. Wanta karoorfattan sun Waaqayyo faana. Hubadhaa. Karooratti fayyadamaa gaafa jedhu immoo kophaa keessan waan gochuu dandeessanis hin qabdan. Karoora keessan keessa immoo Waaqayyoon gashaa. Hojii keessan keessa Waaqayyoon gashaa. Humna keessan keessa Waaqayyoon gashaa. Maallaqa keessan keessa Waaqayyoon gashaa. Hubadhaa. Beekumsa keessan, ogummaa keessan hundayyuu Waaqayyoon dursa gashaa. Yaa Waaqayyo ati humna naa ta'e, ati beekumsa naa ta'e, ati qabeenya naaf ta'e, ati ogummaa naaf ta'e, arraba koorra taa'ee dubbadhu, humna naaf ta'e, hirkoo naaf ta'e, na tiksi jedha. Dubroo Maariyaamiin araarsummaa ishii gaafadhaa. Yeroo sun waan hunduu salphaa ta'a waan ta'eef jechaadha maatii Kiristoos. Kanaafiyyuu haala kanaan yoo deemtan jalqabuma gaafa biyya alaa jedhamu kana deemuuf karoorsitan wantoota sana yaaddadhaa. Karoorri keessan maal akka ta'e adda baafadhaa. Siniin jechuu barbaadeenii egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Waaqayyoof galanni ulfinni isaaf haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorsee. Egaan maatii Kiristoos yeroo darbis akkuma isinii beeksise haaluma kanaanis gorsoota garaagaraa barnoota koorsii hafuuraa garaagaraa barachuu faarfannaa wantoota garaagaraa kadhannaan guyyaatti si'a torba kan itti gaggeeffamu waldaa hafuuraa waldaa hojii eebbaa fi waldaa xoofoo qulqulleettii kakuu haraaraa kidaana miratii kan jedhamu karaa iimootiin jira jechaadha. Karaa iimootiin tajaajilaa jirra. Barnoota hin kennachiinis anumadha. Achi keessatti barnoota qofaaf jechaadha. Hubadhaa teenyee barannaa sagantaanii hirmaannaa warroonni jettan haal duree jiru hunda raawwadhaatii lakkoofsa bilbilaa kanaan na dubbisaa achitti dabalamaatii koottaa baradhaa isiniin jechuun barbaada sagalee Waaqayyoo. Koorsiin amma dubbii fayyinaa kan jedhamu koorsiin kennamaa jira. Koorsii kanaan dura dubbii amantaa akkasumas icciitii baashanan dubbii Maariyaamii barannee xumurreerra. Innis sagaleedhaan ni jira. Irra deebitanii barachuu dandeessu. Koottaatii baradhaa miseensa keenya taasisaniin jedha sumaanii. Kanaaf kutaattaa nutti immoo maaliif deemtanii isa jiru wal qabsiisne egaa erga karoora keessanarra yaaddattanii immoo maaliif akka deemtanis walumaa hin qabsiisne karoora keessan faana hin kaasnaa. Wantoota achitti isin mudatuu danda'u immoo kutaa sadaffaa irratti kaasna waan ta'eef turtii gaarii isiniif haa ta'u. Arjummaaf dhiifamnu Waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa butuutaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u maatii Kiristoos galatoomaa ulfaadhaa kabajama. Subscribe godhaa obboloota keessaniif share godhaa galatoomaa.